nama miidiyaa irratti agaree jirutti nama fira keetii, nama naannoo keetii, nama ganda keetii akkamitti deebisaan rakkanni ta'a. Diini obboleessa wanni dubbachaa jirru kun diini dhimmi diin biyya dura, firummaa dura, qabeenya dura, inumaa lubbuutee dura dhimmi diin jechuudha. Nama aqlii qabu biratti, nama diin sirritti hubate biratti. Akka biraattis yoo fudhanne yeroo amma jirru kana keessatti hattuun, kijibduun namni waa balleesse. Hagaafa waa balleessu san gandan qabne guyyaa waa balleesse ganda jala dhokota. Guyyaa waa balleesse naannoo jala dhokota. Guyyaa waa balleesse akka dur namni dur wamalamaa jira amantumaa fi gosummaa jira. Amantaa fi gosummaa jala dhokochaa turan dur. Arrammoo ilaa gandatti, ilaa godatti, ilaa hanqa gabbuutti, ilaa gaditti namni waan jala dhokotu qaba. Kanaaf diin amantaan islaamaa firummaa dura, gandummaa dura, naannummaa dura, nafsee teenya durallee haqanu qabdi. Namni dhugaa rabbitti amane, namni imaana qabu yeroo hundaa'u amantaadha waa cufa dura dursa. Kanaafuu arra kana namni hedduullee hubatee jira. Dilas babal'isanii dubbachuullee hin barbaachisu. Haasawa kiyyatti osoo hin bal'inaan deebisaa ittiin kennine haasawa kiyya bakka lamatti hin addaan baasa. Nama intervii godhamee fi miidiyaa isa intervii godheef lachuutu fuun ergaa qaba. Miidiyaan intervii godhe sun yoo miidiyaa dhugumatti yoo miidiyaa ummataa kan ta'u ta'e intervii islaamummaa xureessitu yookaahuu ceebeessitu ta amantaa islaamaa balleessitu waan maxxansisan kaasee ifatti ummaticha miidiyaa ummataa jeettiin sobusan dhiifama gaafachuu qaba. Hanga nama qofaan jaa waan biraan jiru yuutuubii isaarraa is kaasu qaba. Diin keenya arrabsanii, diin keenya eebeessanii peejiin guddifachuun, diin keenyaan naggadachuun namni kun diina keenya beeyneetuma mirga isaatis eeynee mirga keenyas eegee waliin deemuu qabna malee maqaa miidiyaa ummataatiin amantaa teenya xureessanii, amantaa teenya eebeessanii ittiin naggadachuun hin ta'u. Hanga kana qofaan jaan tana biroon kutu warra miidiyaa intervii godhesaniin jechuudha. Ta biraa haasawametti yoon dabru ulul albaab jeeje. Ulul albaab jechuun akka quraana keessatti dubbatamee jirutti warra aqlii qulqulluu qabu, warra aayata rabbii keessa gallallaadhu, warra quraana hadiisaan gorfamu, warra haqatti hojjetu, ka ilmii rabbi sodaa itti hojjechuu waliin qabu. Akkan ulul albaab jechuun isaa hiikkaan isaa kana. Kanarratti ragaa hadiisa osoo isiniin finne quraana qofan isinii fida. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala quraana isaa keessatti akka jiru إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب وما سمي دتشي خيست والأبيها الكنيقيا خيست قرساجرة أولو الألباب فيجا. أولو الألباب سنديبيا آيات التآنو تفسريا كجو الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أولو الألباب جتشون ورّا هالكنيقيا ورّا ربي ساني ذكروا رابتني تاءني تشيسني ورّا أوما سمي دتشي خيسا قللان خيا ربي وان كان وابلاش التنومنيتي ربي أتقول قلويتي أزاب مخيط رانجين وباسي جي ورّا ربي خدأتو سوني ولا الباب جتشون جي آية نمان قرآن فسر. آية براتي فبشر عباد جيتي قبروتن كي يناقم بتشيسي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. قبروتن كي يناقم بتشيسي ورّا قرآن أجيفته جتش أجيفته يجرى غاري جلديم الناس أمة ربين كأجرج إسانت أولو الألبابي أجيفة دبليس خي يجوري جرا فرضو أولو الألباب جتشون نما آية ربي قال الله نما جتشرى غاري جلديم نما قرآن أنغرفم نما سينا دبرتر غورسا فداتو نما ربي سوداتو عباده ثاني خيستي اخلاصك ابو رغان كنا ايه القرانات خنين سيقرو جو ايه برات امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. نمني هل كان دابتا بلو سجودا دابتشا إبادا قد أبلو خويا آخرا سوداتو رحمة ربي خجير
سلا نمني بيخو في خنبين وولين قطعو بر نمني غرفمو نما ربي أولو الألباب قفا إنما يتذكر أولو الألباب وري غرفمو أولو الألباب قفا سنسرين فودبيتني إنما يتشخن أدوات الأسر إلا إنما أطفو وتقديم كما تقدم نما أفان ربا سرتي وبتجر بلتي حسري إسان قفا جتشو بكر رافورم وافوري جانيت أدوات الأسر إلا إنما أطفو وتقديم كما تقدم خنا ورما بيخو فينا كما دي فسرتو ناجمو خنافو نما أولو الألباب جتشون ورسفا خنك أبو وصفا بفا أملا كوين خان ورزكري الدمبي سهالة ساني شوفا خيست ورسينا دبرتر غرصة فرأتو لقد كان في قصصهم عبرة لأولو الألباب سينا لي ورد دوران دبري خيست غرصة جيرا أولو الألباب أولو الألباب كان أتي أولو الألباب كمي ورابي سجان مخمصان سني في دايدون سلا نموت أمنها ديني وانو خنججو فهوبتو فيجو ملي عقل ما في أفان كينيا في سلا مخمصان التاسو نمكنا قرآن في حديث اللي تفيدو التناجم ورابيسي بيسن بين دكات خيسم مالا خلون وافاجي جان أكنا جتشون هيكاسي سنيايمو جتشا بيخ بيسن بين دكات أبو اسم مالي ينان نتو نبي لا نبي يما يمتي جان مالي نرقم تنجنان درونو خيسم بيسا حاقتين يويجي جان دوبا إلي سي أفنمو ميرسي أفنمو مالين سي خيسم بيسنا ينان خلو منا أفاجي جان كلو جيتو هاي فونو انان فون سنونغو خلو منا أفاجي جان خلوني أفنيفي خيسم ما أبو جانيتي galgalaga amala waraabesani beeytani marii afaan kaayyate ganama waggaa dhufan khalloon isa kuttee jennaani wosun nungeessuti inni jennaan wo ati duraanuu waa namaa miti jennaan duraanuu eenyuun nama isiniin jee jejaan jarjaraan akkas jennaaniin kanaafuu gowwaan bakkatti badee warra seeyaa jaanii gowwaan silaa dhiitee bariitee hin beeyne hawwajji dhalateefis خوجي دلته ديبيتي امبلي ديبا جان غوا يرو نداو ديبيدا نمنوما ديبا خنافو غبابينان ان اولو الالباب جچوسن ان اولو الالباب افين جچوسن بفخنا نيك ابدا قران ني كنا جا بفخنا نيك ابا سرتو بدا قران ني اكنا جا بفا املا كوين خنا نيك ابا نمچ اولو الالباب متسون تتنرهم دامو أني أولو الألباب قفامتي ربي وجه أولو الألباب جتشون هي كان سامالي جنان نمني وان بين سلاوان جنين لين قبو ورا ربي وجهين هاسا وجه أولو الألباب نمني عن ربي وجهين هاسا وجه جانو لمان سلاما يودو آيباني وجه هاسا وصل يو ربي خد أجوباني وما تكن قبو يومو ربي تو وحينا قدا جتشساتين تغيا دبيتي يسلا دبيتي ربي نما تغيا جتشساتين الرا تغيا جتشو يوفدي دوغورو غدا دخل وحي النبي ربي بود عليه الصلاه والسلام چتي جرتي يجو انما علماء الاسلام اكجان الرهدون نما ان رب الراي وادغه يجو همتو نما وسواسك ابو نما مرض النفس وكبل بودا مراتم ما قبو مالخوليا جن اول مراتو بودني مرات بودركو اترو فيجو نما وسواس اددا قبوتو اكن ملفاخه وحي نغد مجاجن شيخ الاسلام ابن تيميه كجه نمني ربي ندب سيجو همتي والربي دعاتي جلتا داجي ابن بازيل لنا كسمت كاذب وضال نمني سنخي جباجي شيخ الإسلام محمد ناصر الدين الألباني هذا من باطل الصوفية الغلاة أو أهل الانحراف جي نما خرار بابو الرسامة كيدو وانا كناهمة هاجي قنافو نمنخون وانتوتها سويخانا وهم أفر الراسي قبابنا سنفين قبابسا إما ولا لافجي تكا أمنتا خيسة جينومي ربي وجيني ناسو أنو الباب يجون بالغم مافجي تكا بيكم تبرباد أفجي يوخاهو إرغم براد دوبا جرا إرغم براد قبا وان براد دوبا أسبهو تا وأفران كان على نيك أبيتني يادنا هنداو ديبسا تكتكان كنناف يو نمنو خنم ولا للراخجي وته وبوليسو أتي ولا لك أبدا قونقو مالجان ولا لك أبدا برد جنان يو خمبالغم ماف تكا بيكم تي بربادا فكجو ته قونقون جرجرتون أبهوتي
yoo beekumtii taate horaan dhagaarrattis numa hora jedhanii karaa biraatiin beekumtii barbaaddadhuu jennaan. Gama biraatiin waan hin taane gabbaanii dubbataniif habbuuqaa guddataniif hin quufanii jedhan wanni kun sin baasu rakkoo si fidaa irraa dhaabbadhuu jennaan. Hundumaafuu namicha kana yoo wallaalaa jee baradhu jennaan. Yoo baalagummaaf jee dhaabbadhu amantii teenyarraa jennaan. Yoo beekumtii barbaaduuf ka jedhu ta'e hawaasni muslimaa nama kana waan inni barbaadu san beekaa ibidda dhaamsuun dura quraan dhorkatuudha jedhan. Keessa isiniin fassaru isinuu ni beeytanii. Yoo wanni biraa ka duuba jiraattu taate islaamummaa sii miti si wallaalaadhaa miti. Warri barate kan lafa fixee samitti ol yaa'u lafarraa dhabamsiifna kajeetti deemi. Ni fashale ni dadhabe duris akkasii ilaa guyyaa qiyaamaatti islaamummaan numa jiraatti. Hundaafuu wanni isiniin jennu obboleeyyan wanni kun vaayirasa amantaadhaati. Akkuma fedhe wallaalaaf jiruus beekumtii barbaadaaf jiruus ergaan biraa duuba jiraattus waan isa boodaan dhufu san akkatti firraa dura dhaabbattan beekaa jennaan. Mataa as baafate malee wanni biraa yoo duuba ka jiraattu taate jechuudha. Gama biraatiin maaliif kanaa wajji wal qixxaattanii dubbattanii yoo jettan taate wallaalaan jaahilli akka nama makiinaa osoo akka nama makiinaa osoo akka nama makiinaa osoo akka nama makiinaa osoo beeyne oofuuti akka nama makiinaa osoo beeyne oofuuti ufiis miidheeti nama biraallee miidha. Hubannoo nama biraatillee balleessa. Hubannoo daa'imman keenyaa, hubannoo shabaabban keenyaa, hubannoo shamarran keenyaa balleessa. Tanaaf dubbanna. Rabbiin akka Quraana keessatti walaa taqfu maa laysa laka bihi ilmun. Guutuu ilma namaatiin waan hin beekne hin dubbatin jedhan. Waan yakka gurguddaa lakkaaweeti shirkii dubbatee wa an taquluu ala Allahi maa laa ta'lamuun waan hin beekne rabbi irra dubbachuu. Irra gurguddaa akbar al-kabaa'ir dilii gurguddoo shirkii wajjin waan lakkaawamu jechuudha. Abdallah ilma Abbaas waan jee namni wuma gaafatan hunda gafatu waa godhu maraataadha jee. Man afta naasa fi kulli maa yas'aluunahu fahuwa majnuun jee. Maalik ibn Anas namni mas'alaa takkarraa oguu gaafatame haa beekuuhu lubbuu isaa tana jannataa fi ibiddarra fidee madaalii lamaan irra kaayee deebisaatti kan nu qabaa jee. Kanaaf obboleeyyan wallaalaan hoggaa dubbatu waa'ee amantaa keessatti diin balleesseeti if balleessee nama biraallee balleessa. Asuma jirti akkasi beekaa. Yeroo amma jirru kana keessatti waan miidiyaa irra dubbatame sirreessuun isiidhaa bakka sagaleen sun dhayxe hunda sagaleen dubarra dubbatamu dhaquu waan bira gahuu dhabuu waan maluuf sirreessuun baay'ee ulfaataadha. Kanaaf obboleeyyan akkuma Sheekul Islaam Ibn Taymiyaa jeetti obboleessa kanaa wanni jennuun